Ashaamar kafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungummii guyyaa guyyaatiin karaa Horni Miidiyaa isinii darbudha. Qophii gungummii keenya irratti oolmaa Oromoo fi Oromiyaa keessatti Oromoon ofiisatti maal gungumu walitti maal gungumu akka biyyaatti har'a maaltu gungumamaa oole kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turan immoo affeerraa kooti. Egaa guyyaa har'aa keessumaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti maaltu gungumamaa oole kan jedhu akkasumas qabxii muraasa qabadhee dhufeen jira. Egaa qabxii tokkoffaa yookaan gungummiin tokkoffaa keessumaa yeroo dhiyooteessitti yookaan immoo torba muraasa dura muummee ministeera Itoophiyaa godina Jimmaa deemee yookaan immoo kirooderiitiin manneen jiraattota 15,000 ol diigamuunsaa ni yaadatama keessumaa manneen amantaa 1,000 ol dabalatee jechuudha. Egaa gaachi keessatti uummanni rakkoomaaf saaxilamaa jiraachuunis dubbatamaati jira jechuudha. Egaa taateen kun yookaan immoo godina Jimmaatti manneen 15,000 diigaman sun egaa bakkeewwan garaagaraa keessumaa godinaalee Oromiyaa fi naannoo garaagaraa keessatti keessumaa Finfinnee dabalatee bakkoota garaagaraatti manneen sababa kirooderiitiin diigamuunsaa ni yaadatama jechuudha. Kanaaf godina Jimmaatti wanti raawwatame yookaan immoo manneen 15,000 diigaman suni yeroo sanatti muummee ministeera Itoophiyaa uummanni manni 15,000 diigame sun kaasan hin gaafanne jedhee dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Egaa guyyaa har'aa wanti gadi ba'e yookaan immoo uummanni godina Jimmaa rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu guyyaa har'aa dubbatatanii jiru yookaan immoo sooshaal miidiyaatti himachaa jiru jechuudha. Keessumaa mana tokkotti yookaan immoo akka kaampiitti bakka tokkotti nama walitti qabanii keessumaa nama fuula waliin beeknee fi nama amantii garaagaraa bakkeewwan garaagaraatti walitti fidanii bakka tokkotti qubsiisanii jiraachuun dhagahamaa jira. Kun immoo uummata godina Jimmaatti rakkoo hamaa uumee jira jechuudha guyyaa har'aa akka dubbatatanitti. Kanaaf taateen kun gara deddeebiin bakkoota garaagaraatti raawwatamaa turuun ni yaadatama keessumaa sababa kirooderiitiin godinaalee yookaan akkasumas immoo magaalota gurguddoo dabalatee jechuudha manneen kun kan isaan diigamanii. Kanaaf godina Jimmaatti wanti raawwatame muummee ministeera Itoophiyaa ammoo yeroo darbe achi deemanii jajaa turuun isaanii ni yaadatama keessumaa uummata Jimmaa jechuudha. Garuu uummanni Jimmaa sababa namatti himatu yookaan immoo qaamatti himatu gatii dhabeef yookaan immoo sodaa nageenyaaf jedhee yeroo sana dubbachuu baatu malee amma kunoo gadi bahanii rakkoo hamaa fi jireenyi gaafatti ulfaatu kunoo guyyaa har'aa gadi bahanii bakka liin nu dhabne yookaan immoo kan nyaan nu dhabne yookaan bakka jiraan nu dhabne jedhanii guyyaa har'aa gadi bahanii dubbatanii jiru jechuudha. Kanaaf manneen jiraattota 15,000 jechuun uummanni meeqa akka buqqa'e kun waan nama gaafachiisu keessaa manneen amantaas 1,000 olitu diigame jechuudha godina Jimmaa keessatti qofa. Kanaaf godinaalee bakkeewwan garaagaraa dabalatee meeqa akka buqqa'e kun ammaaf lakkoofsaan taa'uu baatu malee manneen jiraattota bakkeewwan garaagaraatti diigamuuf akkasuma immoo uummanni bakkeetti hafaa jiraachuunis dhagahamaati jira jechuudha. Kanaaf taateen godina Jimmaatti ta'ee fi uummanni godina Jimmaa rakkoo hamaaf saaxilamee jira jechuudha. Kanaaf uummanni qeessaaf qabeenya isaas akka deebi'uu fi namoonni qeessaan irraa fi manneen jalaa diigame immoo otoo bakki isaan qubatan yookaan immoo manneen jireenyaa yookaan lafti kennamee fi otoo qubatanii gaariidha jechuu barbaanna jechuudha. Kanaaf qabxiin kun lammaffaa immoo guyyaa har'aa raayyaan ittisa biyyaa yookaan immoo qaama mootummaa makalaakaa kan ta'e Finfinnee keessa dirooniin kamiyyuu balalii hin danda'u kana booddee jedhee ibsa baasee jira jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa makalaakaa yookaan immoo humni tika mootummaa guyyaa har'aadha jechuudha kana kan dubbate. Kanaaf yaadni asirratti ka'e yookaan immoo dirooniin kamiyyuu Finfinnee keessa balalii hin danda'u Finfinnee hunda marsinee qabanneera kan jedhu kun har'a dubbatamee jira jechuudha. As keessatti wanti namaan galle tokko dirooniin kamiyyuu Finfinnee irra balalii hin danda'u yookaan immoo dhorkameera kan jedhu kuni taateen kun namoota hedduu biratti gaaffii guddaa uumeera jechuun ni danda'ama. Dirooniin inni Finfinnee keessatti hin balali'amu jedhamee guyyaa har'aa dhorkame sun diroonichi kun qaama biyya biraatu dhufee Finfinnee lolaa jira moo qaamuma isuma kan mootummaa yookaan diroonii mootummaa ittiin nama fixaniif ittiin nama jeesaa turan sanatu dhorkame kan jedhus uummata Oromoo biratti gaaffii guddaa yookaan gungummii guddaa kaaseera. Otoo bakka biraati yookaan immoo naannoon biraa otoo Itoophiyaa lolaa jira ta'ee dhuguma dirooniin akkan balali'anii dhorkamuu danda'a jedhama. Diroonii kan kaameraatiin irra deebanii nama waraaban sana immoo dirooniin kun bakka baay'eetti hirama jechuudha. Dirooniin kan kaameraa jira kan lolaa jira akkasumas immoo inni kaameraan ittiin deemee uummata waraabu jira waan ta'eef diroonii isa kamtu Finfinnee keessaa dhorkame kan jedhu uummata Oromoo biratti gaaffii ta'eera. Gama isaaniitis gama raayyaa ittisa biyyaatiinis wanti diroonii kam akka ta'e
adda bahee hin dubbatamne. Kanaaf diroonichi Finfinnee keessatti dhorkame kuni diroonii kam akka ta'e adda baasuun kunis uummata Oromoo biratti gaaffii ta'eera waan ta'eef kunis otoo adda bahee gaariidha. Maaliif dirooniin akkuma jiru yookaan immoo dirooniin baay'een yookaan aanita baay'ee jira waan ta'eef kan kaameraatu Finfinnee keessatti dhorkame immoo isuma nama ittiin boombii namarra buusu sanatu ittuma isuma ittiin daangalolan sanaaf isuma ittiin uummataaf fixan jiran sanatu guutummaa guututti dhorkame kan jedhu kun otoo adda bahee gaariidha gara raayyaa ittisa biyyaatiin jechuudha. Kanaaf kun egaa uummata hundumaa biratti gaaffii akka hin uumneef wanti ittiin kun otoo gadi baatee diroonii ishee akkam akka ta'ee fi biyya biraatu immoo biyya keenya Itoophiyaa kana lolaa jira yoo ta'e isheen akka hin dhorkamne yookaan isatu dhorkame yoo ta'es isuma kanas otoo adda bahee gaariidha. Egaa qabxii sadaffaa yookaan gugummii sadaffaatti yeroo darbu sa'aatiin qabu fayyadame hiriirri guyyaa irraa Finfinneetti bahameera jechuudha keessumaa uummata Tigraayitiin jechuudha. Egaa Tigraay keessattis yeroo dhiyootes itti wal gaarreeffannaan karaa mootummaa yeroo kan ta'e obbo Geetachoo Raddaa fi Dr. Gabra Mikaa'el jidduutti wal gaarreeffannaan aangoo irratti walitti dudubbachuu yookaan fiilmii hojjechaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Kanaaf gaa uummanni Tigraay Finfinnee keessa jiraatu guyyaa irraa hiriira guddicha Finfinneetti bahee jira jechuudha. Kanaaf yeroo darbe muummeen ministeera Itoophiyaa afaan Tigirfaatiin waa'ee uummata Tigraay barreessanii turuun ni yaadatama. Keessumaa uummanni Tigraay uummata guddichaa fi uummata biyya keenya Itoophiyaaf qabsoo guddaa yookaan immoo aarsaa guddaa kaffaledha jedhanii jajanii jiru. Kun immoo gaa namoota Dr. Gabra Mikaa'eliin deeggaraniin wanti ittiin isaaniif akka qeeqa tokko yookaan akka arrabsoo itti kaasanii arrabsoo yookaan immoo bara 2021 salolla achi sana keessatti gaggeeffame sana keessatti muummeen ministeera Itoophiyaa lola lammaffaa banuufidha yookaan immoo barreeffama isaan barreessan lola lammaffaa waan nu qopheessudha jedhanii dubbatanii jiru jechuudha gama Dr. Gabra Mikaa'eliitiin. Kanaaf uummanni har'a Finfinneetti hiriira bahee immoo uummanni keenya Tigraay namoonni qeessaaniif qabeenya isaanirra buqqaanii tura waan ta'eef yeroo dheeraaf lola keessa tura waan ta'eef uummanni keenya nagaa barbaada jedhanii dubbatanii jiru. Kanaaf hiriira bahanii jechuudha guyyaa irraa. Kanaaf gataateen achi keessatti ta'aa jiru keessumaa gama aangootiin isaan lamaan jidduutti yookaan immoo obbo Geetachoo Raddaa fi Dr. Gabra Mikaa'el gidduutti ammas dhaabatee hin hafne yookaan fiilmichi xumura hin arganne. Kanaaf gaa uummanni bakkeewwan garaagaraa jiru guyyaa irraa keessumaa warreen Finfinnee jiran uummanni keenya nagaasaaf qeessaarra akka jiraatuu fi akkasumas immoo Tigraay keessatti lolli akka hin barbaachisnee fi namoonni faayidaa dhuunfaa isaanii mi'eeffatanii lolli Tigraay keessatti akka gaggeeffamuuf namoonni hojii akkasii hojjechaa jiran akka seeratti dhiyaatanii fi kan kana fakkaatan hundumaa irratti dhaadannoo isaanii irratti mul'isanii jiru. Maaluma hundumaafuu Tigraay keessattis akka nagaan bu'u hawwii keenya jechuudha. Dhumarratti gaa naannoo Amaaraa keessattis lolli kun gaa akkuma itti fufutti jira keessumaa finxaaleeyyii Amaaraa yookaan immoo faannoo jedhee kan waamuu fi mootummaa gidduutti yeroo dheeraaf naannoon Amaaraa kunis nagaa dhabuun ishee ni yaadatama. Ammas guyyaa har'aas lolli cimaan Goojjamarraa kaasee bakkeewwan garaagaraatti lolli cimaan gama mootummaatiin dubbatamee jira. Keessumaayyuu gama ibsa mootummaati yookaan gama makalaakaatiin gama raayyaa ittisa biyyaatiin faannoon sa'aatii 24tti Finfinneen gala jedhee ni dhaadachaa ture. Har'a guutummaa guututti humna dhabsine yookaan balleessine yookaan rukunneera kan jedhu dhaadannoon gama raayyaa ittisa biyyaatiin bahaa jira jechuudha. Kanaaf gaa ibsa walirratti baasuun kun yeroo gabaabaa as miti yeroo dheeraaf babbahama ture. Kanaaf gaa inni irraa dhaadannoo isaan gaggeessan bakkeewwan garaagaraatti lola gaggeessineen injifannoo guddaa galmeessisne isa sa'aatii 24tti Finfinnee gala jedhanis abdii kutachiisneera kan jedhu ni yaadatan dubbataniiti jiru jechuudha guyyaarraa. Yeroo darbee akkasuma hoogganaa faannoo Zammanii Kaasee fi akkasumas Iskender Naggaa gidduutti galolli yookaan walgaareeffannaan yookaan dubbiin taaneef jecha hin taane walitti daddarbachaa turuun isaanii ni yaadatama. Keessumaa Iskender Naggaa mootummaa wajjin mariirra gochaa jira kan jedhu Zammanii Kaasee dubbatee jira. Kanaaf gaa lolli naannoo sanas ammas furmaata argachuu hin dandeenye. Keessumaa lolli gidduu kana immoo uummanni qulqulluunis isaan gidduutti aarsaa kafaluunsaa waan hafe miti akkuma naannoo Oromiyaa keessatti ta'aa jiru jechuudha. Kanaaf gaa uummanni godina Jimmaa bakkeewwan garaagaraatti warreen qeessaaniif qabeenya isaanii sababa karoo dariitiin namni 15,000 buqqaan suni furmaata dhabanii gadi bahanii imimmaan buusaatii jiru jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa har'aa Finfinnee keessatti dirooniin haa dhaabbatu dhee yookaan dirooniin kamiyyuu balali'uu hin danda'u dhee gama makalaakaatiin ibsi kubba'ee kuni diroonii kam akka ta'e isa biyya alaa ta'u isa biyya keessaa isuma nama fixu haa ta'u wanti adda bahamee hin jiru. Kunis otoo adda bahee gaariidha. Akkasumas immoo Tigraay keessatti gaa lubbuun nama yookaan nagaan akka bu'uu fi uummanni Tigraay keessumaa warreen Finfinnee jiraatan guyyaa har'aa hiriira bahanii jiru. Akkasumas immoo naannoo Amaaraa keessatti lolli guddaan adeemaa jiraachuunis ni yaadatama. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa taateen guyyaa har'aa Oromiyaa keessattii fi biyyoota garaagaraa keessatti raawwatan kan hangammaatti daawwataa turtan ture. Qophii gungummii kana qopheessuun hanga xumuraatti immoo si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.